كن راديو نور الهدى راديو نور الهدى سجلي أمة بلداتي نور الهدى سورة قلبي مسلماتي نور الهدى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا نور الهدى كبجمو أكم جرتان الحمد لله ثم الحمد لله هي مربي قداتين حرأس ولتريتشاني جر رمضان نكم جافريا الحمد لله قاريدا وري نندراه ردينا حكمة الجبار فينا جتشاترونيمي نولي أكربي نوفل جالني إيه هوي تنيلالي ربين سوابا قوتو نفاختبو درانجاجي أكنا مسجد قوني تراوي الأبن قرآن ختمو في جباني قران مرقاني قبن وانبراتي سومان تراويان قبني كانوا ماقر برانا تهجنا مسجدة صلاة في والجيني فرونس هنجرتو فكاتي إيه سلا والجيني قرآن قرأو قرأتشو في محاضرة قوني والقرصو بربان وللرياني في رمت أنفتشون والقمتشي سوفين أرجومني صدق آندتشي تنئب سوفين أما دوبا مئة رمضانا كمين بينا أكنو تفين هنتاني أكي ربي في الأمو ينولمو يا ربي سوابا قوتونو في قلميسي فيروسي كورونا في أقريسا اللي يا ربي نراكاسي كورونا جنان وانا يادا تشيفت هايه دقاي أسوما مصر التوان تربان دبرخيسا مدتين ستيمة والله خينيا كانت تازيات تري بيتا هايه نما خينيا راناف نجني سبرسيسو في دين نمني منا قوتو تكافي لما دعائين قرمت ملي نمني هندي وانو مرقوبة كورونا فيروس خانا دبتا تري إيكا رقوبة كانت ويرا ريسان دابيني أسوما كاسيتي تتا أجرون نمني وهي توكو ألانو تورسيني أكما أرسيني نشيخي خينيا توكو فول لتي أركي بكتا أتك أبي يا شيخ خينيا نمجرتا جاءت مرمي لنغتشو جلقبي شيخان هنغفي نمتريتا وهنداس هرك فودي شيخ برها لالتي قطاي مالي إني هرك ولين فودينا ولتي سيطانين تاينان دقيني بر أكما قطاي إن سلا أسي غاري توري جرنا ميدقها وان أداتين إسنتهما جاينو جلسيس هايه جنينو لين الرابافني تولي انت لو أرباتك كافين مكينا أوفا جاء وان إسا مدتين اتهمو جلقبي إني شوفير قالتين أربا إني مكينا أوفوف إلما فرنساي راقبتي ilmi Faransaay ture kun warrasaa dubbisuuf acheekee Masir dhufe. Hayyee. Akkuma dhufeen dhukkuba coronavirus kana laalamuuf bakka qorannoo fayyaa tursiifame. Akka tasaa ta'e ammoo dhukkuba kanaan qabamuunsaa mirkanaawe. Magan. Garuu haalli mucaa kanaa abdachiisaa waan ta'eef leenjii fudhatee manumatti galee akka wal'aanamu gorsan. Akkasitti fuudhanii manatti galchan. Mana kophaatti itti cufanii tajaajila addaa warri kannaafii jira. Waan inni harkaan tuqee fi itti hargane hunda jalaa fuudhanii kositti gatan. kana hundi itti dhihaatee ijaan arkee dhufuu namni kun nutti hime. Subhanallah duuba maaliif harkeesin fuudhee sin dhungata? Xiqqoo shakkuun qabu guyyaa muraasaaf illee ta'u namarraa fagaatuun qabu. Sila akkas ture garuu Oromoon qabu je'ee ziyaaraan dhukkee nurraa kaase. Duuba isin kana hunda hoggaa isarraa dhageessan maal gootan? Taaziyaa dagannee bakka takkaa kufalle maal goona jetteeti? Namni keenya dhukkubuma kanaa kan hin amanintu jira. Kijiba isaaniitii nuufii miti dhukkubni kun faranjiif dureeyyiif dhufe jedhee warra dubbatutu jira. Kun ammoo hubannoo gahaa dhabuudha. Haga ammaa nama miliyoona 3 fi 500,000 oltu dhukkuba kanaan qabame. 245 oltu du'e. Warra qabame irraa miliyoona 1 fi 100,000 oltu fayye. Namni tokko kophaa isaa kijibuu ni danda'a. Miidiyaan tokkos kophaa isaa kijibuu ni danda'a. Garuu miidiyaan addunyaa guutuun, biyyoonni addunyaa guutuun, uummanni addunyaa guutuu wal faana kijibuu waan hin danda'amne. Osoo kana hunda arginu uf gatuu ni taate? Hin taatu. Dhugaadha, Rabbi abdachuun faaya. Rabbi garitti ammoo hanga dhukkubni kun nurra dabruuf gorsa ogeeyyii fudhannee hanga danda'ameen of eeguun karaadha. Inni hubannoo nuuf haa kennu. Amiin. Mee egaa hangana jenne kallattumaan gara sagantaa teenyaatti yoo seenne hoo? Tole, arri guyyaan Ramadaana 10 bara 1441 akka lakkoofsa jiraatti. May 3 bara 2020 akka lakkoofsa miilaadiyaatti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo Eebila 25 bara 2012 hogguu ta'u guyyaan guyyaa Alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Hoggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buufna. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana. Soora qalbii. Soora qalbii.
Sagantaa soora qalbii odeeffannoo gabaabduudhaan eegalla. Odeeffannoo booda qophii tafakkuritti aansina. Tafakkur booda qophii akhlaaqa gaariitti isiniif dhiyaata. Tana quba qabduunis waan ajaa'ibaatiin qalbii isin bohaarsina. Xumura irrattis diraamaadhaan sagantaa teenya goolabna. Amma suduudumaan gama odeeffannoo tarkaanfanna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtan kabajamtoota hordoftoota raadiyoo Nuur al-Hudaa. Gabaasa odeeffannoo guyyaa irraa gurri sambuusaa odeeffannoo teentaadhaatti Itoophiyaa dabalatee biyyoota ardii Afrikaa 53 keessatti lakkoofsi namoota COVID-19 qabamanii 41,000 dabru. Mariin mata duree COVID-19 filannoo dheeressuu fi filannoo seeraa jedhuun geggeeffamu. Ameerikaatti qorichi Iboolaa yaala COVID-19 akka oolu hayyamamuu fi hoogganaan Kooriyaa Kaabaa sirna eebbaa warshaa tokko irratti argamu miidiyaan biyyattii gabaasee jetti. Namni oduu tan qindeeffate Anabbaasii odeeffannoo ta'een bal'inaan gurra sambuusa. Odeeffannoon teenta mataa dhukkubii addunyaa raasuu jiru lafa addunyaa cuf keessa bahee lubbuu nama hedduu galaafatu jira. Itoophiyaan guyyaa har'aa namoota 1,560 qorattee nam lama irratti COVID-19 argamu ibsiti. Namoota hospitaalatti wal'aanamaa jiranii fi hordoffii manatti taasifamaa jiruun samuuda fudhatameen namoota lama irratti koronaavaayirasiin argamu ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksise. Lammii Itoophiyaa umriin isaa ganna 49 jiraata magaalaa Baatuu ta'ee fi Finfinneetti wal'aansa fayyaa jiru samuuda fudhatameen COVID-19 irratti argameera. Akkasumas dubartiin umriin isii waggaa 45 taate naannoo kibbaa godina Silxeetti hordoffii manatti taasifamuun samuuda irraa fudhatameen qoratamtee koronaavaayirasiin irratti argamu mirkanaa'eera. Kan biraatti namoota Dirree Dhawaatti namoonni 6 dhukkuba kanarraa kan fayyan yoo ta'u walumaa galatti lakkoofsi namoota bayyanatanii 75 dhaqqabu Dr. Liyaa Taaddasaa beeksisti. Wiirtuun to'annoo dhibee Afrikaa CDC jedhamu gabaasa kaleessa Meey 2020 baaseen biyyoonni miseensi gamtaa Afrikaa namoonni vaayirasichaan qabaman biyyi isaanii keessatti argamu gabaasa 53 akka ta'anii fi walumaa galatti hanga ammaatti ardii Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamuun mirkanaa'ee 41,537 ta'uu beeksise. Lakkoofsi namoota sababa vaayirasichaan du'anii ammoo 1,696 kan ga'e yoo ta'u namoonni 13,926 dhibee kanirraa bayyana ta'uu gabaafame. Tamsaa'inni vaayirasichaa wal dura duuban kaaba Afrikaa fi lixa Afrikaa keessatti kan hammaate yoo ta'u haaluma kanaan Masri, Morokkoo fi Aljeeriyaa dabalatee biyyoota kaaba Afrikaa keessatti namoonni 15,687 lixa Afrikaa keessatti namoonni 10,916 kibba Afrikaa keessatti namoonni 6,380 Afrikaa keessatti namoonni 4,060 akkasumas naannoo jiddu galeessa Afrikaa keessatti ammoo namoonni 3,703 vaayirasichaan qabamuu gabaasni Afrikaan CDC ni mul'isa. Gabaasa guyyaa kaleessaa dhaabbatichi baase kan booda lakkoofsi namoota qabamanii 43,734 gahu kan du'e immoo 1,763 ta'uu fi kan bayyanate 14,664 gahu odeeffannoon ni addeessa. Guutuu addunyaatti lakkoofsi namoota dhibee kanaan qabamanii 3,443,347 kan ga'e yoo ta'u namoonni 244,761 guutuu addunyaarraa dhibee kanaan du'anii jiru. Akkasumas namoonni 1,101,886 kan bayyanatan ta'us odeeffannoon ni addeessa. Biyyoota addunyaa dhibeen kun keessatti hammaati jidduu kan mataa kan taate Ameerikaatti lakkoofsi namoota qabamanii 1,160,774 dabalee jira. Namoonni 67,444 ol ammoo lubbuu dhabanii jiru. Biyyoota Awurooppaa dhibee kanaan rukutamaa jiran jidduu Ispeenii fi Xaaliyaan Ameerikaatti aanuun sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa irratti argamu. Ispeenitti guyyaa har'aatti namoonni 245 fi 567 qabamanii jiru. Haaluma wal fakkaatuun Xaaliyaanitti lakkoofsi namoota qabamanii 209,900 fi 328 ga'u odeeffannoon ni addeessa. Mariin mata duree COVID-19 filannoo dheeressuu fi filannoo seeraa jedhuun geggeeffame. Filannoo barkanaa sababa weerara COVID-19 kan hin geggeeffamne ta'uu eega ibsan booda akkaataa heera biyyattiin xumura ji'a hagayyaa dhufu booda mootummaan biyya bulchaa jiru beekumtii heeraa waan dhabuuf danqa siyaasaa mudatu mal sodaan jedhu qaamota garaagaraa irraa ka'aa jira. Haaluma kanaan mootummaan arba'aa dabre bakka muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed argametti danqa kan keessaa bahu filannoowwan 4 dhiyeessee paartiilee morkattoota waliin kan mari'ate ta'uu FBC'n gabaase.
filannoo mootummaa kan itti aanan abbaa alangaa waliigalaa federaalaa Dr. Geediyoon Ximootiyoos kan ibsu yoo ta'u heera biyyattii osoo hin faallessiin danqa siyaasaa kan furu filannoowwan furmaata afur mootummaan dhiyeessee jira. Tokkoffaa barii hojii heeraan kennam osoo hin xumuramiin man maree bakka bu'oota uummataa diiguu, lam labsii yeroo muddamaa labsuu, sadii heera mootummaa fooyyessuu, afur keeyyattoota heeraa irratti hiika heera mootummaa gaafachuu kanneen jedhan ta'uun beekamee jira. Mootummaan marii kan irratti seeraa fi haal qabatamaa jiru wal simsiisuun barbaachisaa ta'uu ibsu isaa gabaasichi ni addeessa. Ameerikaatti qorichi Iboolaa yaala COVID-19f akka oolu hayyamamuu gabaafame. Abbaan taayitaa to'annoo nyaataa fi dawaa Ameerikaa FDA'n dawaa dhukkuba Iboolaa Remdesivir jedhamu namoota dhibeen vaayirasii koronaa itti hammaate yaaluuf akka oolu haala addaatiin hayyamamuu gabaafame. Haalum kanaan qorichi farra vaayirasii ta'ee fi kubbaaniyaan Ameerikaa Gilead jedhamuun oomishamu kun yeroo ammaa kutaalee Ameerikaa hedduu keessatti namoota dhibeen vaayirasii koronaa itti hammaateef kennamaa jiraatu gabaafame. Kanaan dur dhukkubsattoonni yaaliif dawaa kan fudhatan hanga tokko kan bayyanatan ta'us dhibbeentaan namoota dawaa kanaan fayyanii gad aanaa ta'us gabaafame. Ogeeyyoonni fayyaa garuu qorichi jalqaba yaalii dhibee Iboolaatiif oomishamu kun miidhaa biroo yookaan immoo saayid effektii kan qabu ta'uu ibsuun qorichi akka amansiisatti fudhatamuu hin qabu jechuun akeekkachiisaa jiran. Haalum kanaan abbaan taayitaa to'annoo nyaataaf qoricha Ameerikaatis hayyamni addaa amma kennamu kun kan yeroo muddamaa ta'uu ibsuun qorannoo dawaa kan irratti gaggeeffamaa jiru booda hayyamichi raggaasisuu yookaan ammoo haaquu ilaalchisee kan murteessu ta'uu ibsi. Odeeffannoon keenya dhumaa hoogganaan Kooriyaa Kaabaa sirna eebbaa warshaa tokko irratti argamu miidiyaan biyyattii gabaasee jetti. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un torbaan hedduuf miidiyaa irraa dhabamuu isaa hordofuun haalli fayyaa isaa dubbii ijoo miidiyaalee addunyaa tahee ture. Komaander Kim Jong-un keessumattuu April 15 2020 sirna ayyaan dhaloota hundeessa biyyattii kan ta'e akaakayyuu isaa Kim Jong-sun irraa eegaa hafe booda dhibee onnees mudate yaalii baqaqsanii hodhuu godhameefiin walqabatee du'uu hin ooluu gabaasaaleen jedhu bahaa turan. Pireezidaanti Tiraampiif pireezidaantii Kooriyaa Kibbaa dabalatee hooggantoonni biyyoota hedduu dhimma Kim Jong-un itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu ibsuu alatti odeeffannoo ifa ta'e kennuu hin dandeenye. Hoogganaan biyya niwukileerii hidhachuun shakkamuu tokko fuula uummata irraa dhabamuun yaaddoo guddaa ta'ee eegaa bubbulee booda Jumaa dheengadda ejensiin odeeffannoo biyyattii viidiyoo Kim Jong-un sirna eebba warshaa xaa'oo tokko irratti argamu mul'isu gad lakkisuu gabaafame. Haa ta'u malee ammas viidiyoon kun haaraa ta'uu fi dhabuu isaa kan hin mirkanaa'in ta'uu gabaasni Aljaziiraa ni addeesse. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatti qabnu kanuma qophiiwwan keenya kaafan waliin turti gaarii qabaadhaan asumaan nagasanii dhamadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Obboleessa keenya Abbaasiin galata argadhu jenna. Ammas ududumaan gama qophii tafakkuritti tarkaanfanna. Waahila keenya Abdunaasir Tufaa wajjiin uumama rabbii keenyaa qalbisnee walitti dachaana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن أردفتو تكوبي تفكر دران درسم بقربين لبون نترسيسم جيا كبجما كانان نغهجي بربادام اتيان سوران مم أكما دي فنتم كوبي تفكر كينيم اتفوفنام أردان تنم ربين جرال بوران جراچم نوف كني جنان كنو أسجيني جرم لبوران دچير جراچون كنا ربي تماليم كان قام بروتي متيم qabaataafim dhaban bareedaafim fokkatan qajeelaafim jallataan namaa hundim hanguma rabbiin isaa katabim dachii tanarra tureem gudaanam umriin dachii tanarra akka imalluuf nuuf katabam hedduus dheeraa miti hundi keenyam haalaa fi amalam mi'aafim hadhaa garagaraa qabnam duniyaan tun akka doonim galaanarraatim hanguma fedhes imalaa oollee bullum irraa bu'uun keenyam hin hafum kanaaf rasuulli rabbim sallallahu alaihi wasallam حديث ثاني تكو كيستم أكنا جرانيم نغرسانيم كن في الدنيا أكأنك غريب أو آبر السبيل الدنيا تنكيسم كيسم ما يوكين إمالتو تايتم إجراء جرانيم نغرسانيم عمريدان أنغا الدنيا تنر ترتم وان هدو دبر سني جرم مدنو وانيفم متنو وان هدو كيسم دبرم
har'a geenyee jirra. Hardhaan tanas mudannoo haaraa addunyaa tana keessatti adeemaa jiru kanaaf ragaa akka taanuuf rabbiin lubbuun nu tursiise asiin nu gahee jira. Ramadaanni barana ilmaan namaa addunyaa tanarra lubbuun jiran hundaaf ramadaana addaati. Hawaasa muslimaa dachiirra jiru bira dabre warra rabbitti kafareefis ramadaana addaati. Ummanni Yahudaa fi Nasaaraa waan qabatu dhabee jira. Sababa vaayirasii takkittiitiin rabbiin harka isaan kennachiisaa jira. Addunyaan kaleessa muslimtootaa fi sunnaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam jibbaa turte hundi har'a gara sunnaa rasuula sallallahu alaihi wasallam hordofuutti fuula deeffattee jirti. Azaanni kaleessa gurraan dhagahuun akka yakkaatti lakkaamaa ture. Har'a iznii rabbiitiin akka sagaleen ol fuudhame azaanamu ayyamamee jira. Biyyaa fi biyyeen shayxaanni abbaate ta'e keessatti azaanni rabbiin godhameetiin dachiin rabbiin xaarfamaa jirti. Gurri takka sagalee yaamicha rabbii dhagaheen beekne har'a dhagaheen gammadee jira. Gurri sagalee dhageenyaan ijjis gara mana rabbiitti fuula deeffattee boo'aa jirti. Fasaanni dur dirretti baafame raawwatamu hundi dhabamee jira. Manneen farshoo muuziqaa kumaaraa fi zinaa cufamanii jiru. Akkuma rabbiin keenya manneen haraamaa nurraa cufsiisetti manneen ibaadaatis yeroodhaaf cufsiisee jira. Gabroota rabbii hedduun manatti dachaanii jiranii. Barri hijiraa 1441 bara seenaa addaam addunyaa tanaa ta'ee galmaa'aa jira. Ilmi namaa hundi lubbuu fiitii fi ilmaan namaa miidhuurraa of qusachuuf jecha manatti erga dachee bubbulee jira. Addunyaa dhibeen golgoloofte dukkanoofte keessatti baatii kabajamaa kana simachuun ulfaatus simannee jirra. Kaleessa yeroo kana addunyaan tun akkanatti sagaleen isim hin duune ture. Warri daangaa rabbii cabse hundi dachii tanarratti bookkisee iyyee nama iyyisiisaa ture. Magaalonni hundi iyyanii gabroota rabbii dararaa turanii. Rahmanni rabbii bal'achuu isaatiin maasiyaa keenya wajjin har'a geenyee jirra. Gariin keenya waan rabbiin guyyaa takka nu qabu hin seenu. Gariin keenya immoo maasiyaa keenyarraa akka toobannuuf rabbiin yeroo nuuf kenninaan maasiyaa dalagnu hundam akka jabinaatti lakkaataa jirra. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala dachiisa fasaadaa fi zulmiirra akka ofii firetti qulqulleeffata. Gaafa fasaannii fi zulmiin daangaa rabbii dabarte rabbiin hin cal'isu. Namni daangaa rabbii tarkaanfate nagaha bahee hin jiru. Warra toobate malee ummata garii bishaaniin garii qilleensaan garii immoo dachiitti garagalchee dhabama godhee jira. Ummata miskiina yeroo keenyaa kanammoo vaayirasii xiqqooraan harka kennachiisaa jira. Baatiin ramadaanaa keessa mirqaanni jiru mirqaana addaa ture. Wajjin nyaatanii dhuguu fi waliin gammaduu akkasumas jamaadhaan mana rabbii keessatti wal gahanii rabbiin gabbaruunis ture. Har'a garuu addunyaan gaddaa fi yaaddoo cimaa keessa jirti. Namni hundinuu haalaa fi amala rabbiin isa beekuun soomana kana qeebalee soomanaa jira. Soomannii fi salaannis manuma keessatti ta'ee jira. Hardaan tana addunyaan musiibaan dhahamaa jirti. Musiibaan takka immoo yeroo dhuftu hamaa fi gaarii saalihaa fi zaalimas walumatti qabdi. Hardaan tana addunyaan musiibaan dhahamaa jirti. Musiibaan takka immoo yeroo dhuftu hamaa fi gaarii saalihaa fi zaalimas walumatti qabdi. Hadhaa dhangaasii dhandhamsiifti. Kun ammoo qadara rabbiin murteessee kaa'e. Tarii nuti warra badii dalagu san faana fasaada keessatti hirmaanneen jirru ta'a. Haa ta'u malee karaa biraatiin osoo hin beekin waan jarri hojjetan isaanuma wajjin itti jirra ta'uu danda'a. Akkuma rabbiin qur'aana isaa keessatti nuuf himetti sababaan guddaan ummanni Israa'el ittiin halaakameef badii irraa wal dhoorguu dhabuu isaaniiti. Tariitiin badii irraa wal dhoorguu dhabuun keenyas musiibaa tanaaf sababa ta'uu mala. Badii dachii irratti raawwatamu takka argaa dhiisuun islaamummaa keessatti jibbamaara. Badii dachii irratti dalagamtu laalaa bira dabruun qabnu. Akka rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam nuuf himanitti yoo dandeenye harkaan dadhabnu arrabaan yoo hin taane ammoo qalbii keessatti jibbuun badii dachii irratti dalagamurraa fagaachuu qabna. Haa ta'u malee hardhaan tana hedduun keenya kanneen hunda raawwataa waan jirruun fakkaatu. Gariin keenya zulmii jaan agarruu fi gurraan dhageenyu hunda cal jennee bira kutaa turre. Gariin keenya kallattiin irratti hirmaanne. Gariin keenya osuma hin beekin karaa hedduun hirmaattota taanee jirra. Kanaaf immoo oodiyoo fi viidiyoon nuti marsaalee hawaasaa irratti dhageenye daawwan ragaa gahaadha. Hundi keenya madaa qabna. Madaan hunda keenyaatu wal caala.
haalaafim bifa kamiin akka badii irratti hirmaataa jirru rabbuma keenya qofatu beekam. Badii hin dalagne jechuun hin danda'amu. Badii beekaafim osoo hin beekin dalagne hundaafum rabbitti deebinee boonnee dhiifama gaafachuu qabna. Rabbiin keenya rabbii zambii teenya hundaaf araarama yoo kadhanne nuuf dhiisuudhaaf waadaa seene waan ta'eef tolchinus balleessinus garuma isaatti haadeessinum isiniin jecha gara uumama ardhaaf isinii filadhettim isin dabarsam. Uumamni ardhaaf isinii filadhem sanyii hilleensa kan keepheer jedhamudha. Keepheer uumama qal'aa kan qaama xiqqaa qabudha. Fuulli isaa kan geengootti dhiyaatu seentimeetira 12 hagam 14 dheerata. Gurraafim ija gurguddaa kan diinaafim naannawa isaa ittiin to'atu qaba. Kotteen isaa lamaan duuba dhedheeroofim jajjaboora. Gogaan isaa rifeensa magaalam gara daalachaatti dabuun uwwifamaara. Gara jalaamum gara diimaatti dabam. Afreejidhaan uumamni kun seentimeetira 52 hagam 60 dheerata. Ulfaatinni isaa immoo kiloogiraama 4 hagam 5 ta'a. Keepheer uumama ardii Afrikaa baha jiddu galeessaa fi kibba lixa Eeshiyaa keessatti argamudha. Darbee darbee Awurooppaa keessattis ni argama. Uumamni kun lafa diriiraa marga hedduu qabu keessa jiraata. Bosona keessa galuu baatus naannawa bosonni jirutti dhiyaachuun qubsuma tolfata. Jireenya isaatiif naannoo qilleensa oowwaa fi goggogaa ta'etu mijaawa. Kanaaf hedduminaan biyyoota baha jiddu galeessaa keessatti argama. Keepheer uumama kophaa jiraatudha. Kotteen uumama kana kan duuba jabaa fi dheeraadha. Kun ammoo akka gaariitti akka fiiguun isa gargaara. Uumamni xiqqaan kun sa'a tokko keessatti haga kiiloomeetira 77 fiiguu danda'a. Yoo barbaades yeroo takkaan meetira 2.5 lafarra utaaluu danda'a. Sanyiin illeensaa kun muka gubbaa koruu fi bishaan keessa daakus akka gaariitti beeka. Kun hundi badhaasa rabbiiti. Waan uumamni kun ofii isaatiin ofitti uumee miti. Osoo amala akkanaa kanneen ofii kennan ta'e nama hundatu fudhata ture. Muka gubbaa koruu fi bishaan keessa daakuun akkasumas akka gaariitti fiiguun waan namni hundi fedhuudha. Garuu hundi wal biraan qabaatu. Rabbitum abbaa fedhee kenna. Badhaasni Keepheer kana qofaa miti. Ijaafim gurri uumama kanaatis dalagaa hedduu qabu. Guddinniifim akkaataan teessuma ijaafim gurri uumama kanaa kan ajaa'ibaatim. Ija isaa gurguddaa saniin naannawaa isaa digirii 360 ilaalaa to'achuu danda'a. Uumamni kun hirriba rafu yoo haalaan dadhabeefim naannoon isaa nagaa ta'uu yoo amane qofa ija isaatiin dunuunfata. Guyyattim hirriba jabaa rafe yoo jedhame daqiiqaa 2 yeroo hin guunneef walitti dhaabee rafa. Saniin ala yeroo hunda mugaatuma ka'a. Yeroo daqiiqaa 2 guunne sanitti garuu ija isaa haalaan walitti cufuun cinaacha tokkotti ciisa. Yeroo sanitti hirriba ajaa'ibaa isa barbaachisu rafe osoo daqiiqaan 2 hin guutin dammaqa. Keepheer uumama kophaa jiraatudha. Yeroo walqunnamtii wal hormaataatti garuu bakka jiranii bahanii walitti dhufu. Kormaaliin yeroo walqunnamtii wal hormaataa kanatti waldhaansoo jabaa godhu. Wal ari'uun qaama waldhaansoo keessaa isa tokko. Yoo dadhaban dhaabbatanii booksiin wal haleelu. Miila duubaa kan jabaasan irra dhaabbatanii kottee duraatiin garaafim fuula keessa wal dhahu. Sanbooda inni mo'ate mirga walqunnamtii wal hormaataa raawwachuu argata. Rimeyni dhaltuudha guyyoota 42 tura. Yeroo tokkonis ilmoolee haga 3 dhalti. Ilmooleen gaafuma dhalatan irraa kaasee ijji isaanii banaadha. Haadhoon ilmoolee tanniin 7 mucha kan hoosifti yoo ta'u gaafa ji'a tokko guutan guutumaan guututti mucha dhiisuun marga soorachuun jalqabu. Ilmooleen kunniin gaafa guddatanii ji'a 8 guutan wal hormaataaf qophii ta'u. Ayyama rabbiitiin uumamni kun haga waggaa 5 jiraachuu danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf qopheeffadhe kanuma sagantaa soora qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. يا ربي
هنداكو بكبدا ونمتن دقتو يا ربي ثم يا ربنا متن دري فرا يا ربي يومي يجراتا وارم برا يا ربي قطو إرون كبني قويتاني رنفني يا ربي موتي درا بدايا كم فكين كبني يا ربي راديو نور الهدى سجنتا صورة قلبي بشني في ترباتمي تربفا تنقويا الحداد جفتشوتي جرتني سجنتان صورة قلبي أماس إتو مفوفتي جرتي ميمال حركاك أبدا فريا dhihootana yoo telefoonaan nama dubbistu waan addaa wayii arguutti hin jirtu. Wanni addaa dhihootana mul'atu dhukkubuma koronaati. Isaatu waa hunda nurraa hagoogee waan biroo arguun dhorke. Angama kiyyaa waan xinxallee qaba. Mee maali nuuf himigaa? Hedduun nama wayita telefoonaan nama dubbisu jedha haasawa. Nama hedduutu akkas ta'a. Quba qabduu teenya har'aatiin gaaffii tanaaf deebisaa isiniif dhiheessinaa itti dhihaadhaa. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Maaliif qufaana? Maaliif hattifanna? Hedduun keenya qufa'uu akka dhukkubaatti ilaalla. Qufa'uun mallattoo dhukkubaati malee dhukkubaa miti. Maaliif qaamni nu oowwa? Oowwi qaamaatis mallattoo dhukkubaati malee dhukkubaa miti. Quba qabduu teenya irraatiin dhimma kanarratti xiyyeeffachuun waan ajaa'ibaa isiniif dhiheessina. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Namni jiraachuudhaaf qilleensa harganuu qaba. Sirni hargansuu jireenya ilma namaa keessatti waa hunda caalaa murteessaadha. Nyaataa fi dhugaatii malee guyyaa hedduu lubbuun turuun ni danda'ama. Garuu hargansuu malee daqiiqaa muraasaafis dachii tanarra jiraachuun hin danda'amu. Qaamni hargansuu funyaan irraa eegala. Funyaan keenya gama keessaatiin rifeensa dhedheeraa qaba. Hedduun namaa rifeensi kun waan faayidaa malee biqilisa. Garuu faayidaan isaa waan guddaadha. Dhukkee fi jarmiiwwan garagaraa kan gama funyaaniitiin qaama keenya seenan rifeensa funyaan keenya keessa jiru kanaan calalamanii hafan. Qaamolee sirna hargansuu funyaaniin booda jiran tiisuuf rifeensi funyaan keessatti argamu faayidaa guddaa qaba jechuudha. Gama birootiin funyaan keenya dhangala'aa of keessaa qaba. Dhangala'aan kunis jarmiiwwan rifeensa kana bira dabran ofitti maxxansee qaba. Akka qorattoonni himanitti guyyaa tokko keessatti jarmiiwwan miliyoona walakkaa ta'an gama qaama keenya seenuudhaaf carraaqu. Garuu deeggarsa rifeensaatii fi dhangala'aa funyaan keessatti argamuutiin calalamanii alatti hafu. Tola rabbii guddaatiin haala kanaan tiifamaa jiraanna jechuudha. Jarmiiwwan gama qaama keenyaa seenan garaagarummaa qaban. Yeroo garii jarmiiwwan rifeensaa fi dhangala'aa funyaaniitiin hin calalamneetu jira. Wayita jarmiileen kunniin rifeensaa fi dhangala'aa funyaan keessaa bira dabranii gama laagaa fi sombaatti kutan qaamni keenya ittisa gosa lammaffaa eegala. Ittisni jalqabaa haxxifachuudha. Meeshaa balfitti gatamu kan yeroo dheertuuf cufamee ture tasa hoggaabannu hoggosuma suufnee haxxifachuu eegalla. Hedduun keenya waanuma fooliin hamaan nutti dhufeef waan haxxifanne ibseena. Garuu dubbiin san qofaa miti. Yeroo sanitti jarmiiwwan kumaatamaan lakkaawamantu qilleensaa wajjiin qaama keenya seena. Jarmiiwwan nuti ijaan hin garre kan qaama keenya seenan kanniin qaamni keenya tooftaa ajaa'ibaa kanaan ifirraa baasa. Wayita haxxifannu jarmiiwwan laagaa keessatti maxxananii qaama keenya weeraruu eegalan darbamanii alatti faca'an. Qaamni keenyaas hanga jarmiileen kunniin nu keessaa qulqullaawanitti haxxifachuun dhiisu. Jarmiiwwan gariin haxxifachuu qofaanis hin bahan. Laagaa keessatti maxxananii hafuun infekshina uumuu eegalu. Wayita infekshinni uumamu immuniitiin qaama keenyaatis ittisa isaa eegala. Saa ittisni qaamaa jarmiiwwan wajjii wal'aansoo godhu kanatti laayidaan nu eegala. Hoggasuma qufa'uu eegalla. Qufa'uun ammoo jarmiiwwan laagaa keessatti daheeffatanii nu miidhutti jiran qulqulleessuudhaaf tajaajila. Namni tokko wayita haxxifatuu fi qufa'u huccuu xiqqoon afaansaa haguugachuun haalaan gorfama. Akka qorattoonni himanitti sa'aa namni haxxifatutti dhangala'oon afaan keessaa faca'u saffisa kiiloomeetira 160tiin darbama. Kana jechuun saffisni isaa osoo irrachuu baate saffisa jalqabe ittiin darbamu saniin sa'aa tokko keessatti kiiloomeetira 160 fiiguu danda'a jechuudha. Sababa kanaaf yeroo ammaa walirraa fagaachuun gorfama. Dhangala'oowwan xixiqqoon wayita nuti haxxifannu nu keessaa faca'an jarmiiwwan adda addaa qabatanii faca'an. Kun ammoo nama biroo jarmiilee tanaan faaluu waan ta'eef
wayita haxxifannuu fi qufaanu afaanii fi funyaan keenya haguuguun haalaan barbaachisaadha. Akkuma jalqaba irratti dubbanne yeroo ammaa irra hedduun namaa qaanfiidhaaf jecha qufa'uu of dhorgee of ukkaamsutti jira. Kun ammoo rakkoo fayyaa guddaadhaaf nama saaxiluu danda'a. Keessumattuu qufa'uu of dhorganii of ukkaamsuun dhukkuba akkasmiitiif nama saaxiluu danda'a. Kanaafuu qaanfii ofirraa dhiisnee huccuu xiqqoon afaanii fi funyaan keenya haguugnee haxxifachuuf qufa'uun fayyaaf bu'aa guddaa qaba. Qufaanu malee jarmiiwwan qaama keenya keessatti dhokatan nu keessaa bahuu hin danda'an. Yoo nu qufaasise if dhorkuun gaarii miti. Nama wajjin jiraannuus waan kana hubachiisuun barbaachisaadha. Waan Rabbiin fiduun beekan. Wanni nu qufaasisu maal akka ta'e hin beeynu. Garuu yoo nu qufaasise huccuu xixiqqoon afaan keenya ukkaamsinee haala gaariin qufa'uun waan gaariidha. Jarmiiwwan laagaa keessatti tuulamanii rakkoo nutti fidan Rabbiin tola isaatiin akka qufaaneef irraa harcaasnu haala nuuf mijjeesse. Nuti ammoo qaanfiidhaaf jecha if ukkaamsinee if miidhuun sirrii miti. Dhaggeeffattoonni keenya kan nu dhaggeeffachuutti jirtaniis dhaamsa kana hawaasa hundaaf facaasaa. Namni gariin if ukkaamsee if miidhutti jira. Jarmiiwwan yoo laagaa keessa turan rakkoo birootiifis nu saaxiluu danda'an. Kanaafuu if ukkaamsuu dhiisnee fayyaa qaama keenyaa akka tiifannu gamanumaan dhaamna. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa Soora Qalbiiti. Ammaas gama qophiitti aantutti haa ceenuga. Har'a qophii akhlaqa gaarii dhiyeessina itti dhiyaadha. Salawaatullahi wa salaam wa baarik yaa waali alaa khayril khalqi Muhammad ya ashrafal mursaliin saahibi shafaatil kubraa fi yawmil ahwaali. Akhlaqa gaarii. Halaa amala gaarii. Akhlaqa gaarii. Qophii tana keessatti karaa haalaa fi amala bareedaa ittiin horan waliif dhaamna. Qophii tana keessatti أخلاق بريدة رسول ربي صلى الله عليه وسلم في حالا عمل فكين يتخين يرى وليادة شفنا فدي ربيتين قبيتنا كيستي على في عمل تلورا علماء دبسني سنفريهيسنا أخلاق غاري أخلاق غاري حالا عمل غاري صلوات الله وسلام وبارك يا والي على خير الخلق محمد يا أشرف المرسلين صاحب الشفاعة الكبرى في يوم الأهوال. بسم الله الرحمن الرحيم. تلها دافي أبا. أبان كين آدم عليه السلام بيرا أممه هاتي تيني هوان أمو لفي جناچ سارا أركمته آدمي في هوان جنة خيساس لفراس والانجراج شاتران جدو سانيتي إلمان أركماني دچي تنقوتن ولما قلت أركمو آدمي في بيين خاومسا هاتي تيني هوانيس آدم الرا أركمته إلمنا ما أمو هوا في آدم الرا دراري والهوري حالا خنان ألوني ألو تبكبوسا الرقيني بيي آدم الرا أركمي في وانتوتا أتشين درجران هنده ربي دنديتين سا دانغا هنك أبنيتو أومي واني ربي قجرو هندي بكرا دفع في سببا دفع في قبا نوتين أما بريني تولي كرار ريايانو كنيس بكرا دفني قبنا أكا تسالفان أرقمني نمني أبا فاد ملي دلتي أمان تندتشي تنرنجرو أبا في هاتي تيني أمو جنك آفي درارا قد أرقاني نقدسان هاتي تيني غراتي نبادتي جنك قدان نديسي أبان كينيا سببا رزقي كينيا تهي إفاجي نقدسي إسان لمن هربن ولين دبني غافا دبمنيس نولين دبمني osoo ofii hin nyaatiin nu nyaachisanii isaan daaranii nu uwwisanii bakkaan nu gahan walumaa galatti tolli isaan nuuf oolan waan salphaa miti kanaaf rabbiin akka isaanitti tola oollu nu ajaje. Islaamummaan amantii wal dandahuu rahmata walii ooluu fi wal kabajuuti kanaaf rabbiin guddaan nama hundaan wal dandahaa rahmataa fi kabajaan akka jiraannu nu ajaje haadhaa fi abbaaf ammoo xiyyeeffannaa addaa kanne abbaa fi haadhatti hamtuu dalaguun badii guddoo tahuu nuuf hime isaanitti mataa jabaachuu akka hin qabne nu akeekkachiise. tola isaanitti ooluu ibaadaa isaatti irkisee nutti hime qur'aana keessatti suuraa Israa suuraa 17 aayaa 23 irratti akkana jedhe وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ربين خي قبرو تنسى إسمالي وانبرا قبرو ربوتي أجججرا أما اللي هذا أباتي تول أولو أججي
osoo ati lubbuun jirtuu tokkoon isaanii yookiin isaan lachuu yoo dullooman jettee qalbii isaan hin cabsin isaaniin hin lolin yoo isaaniin waa jechuu barbaadde jecha bareedaa laafaa ji'iin jedhe. Jechuma laaftuu xiqqoollee taatu tan kabajaa haadhaa fi abbaa gadi buustuu isaanitti dubbachuun fuula isaanitti baduun dhorkaadha. Islaamummaa keessatti ammoo wanti dhorkaa qabu faallaa isaatiin toltuu ajrii guddoo nama argamsiisu qaba. Ibaadaa rabbiitii fi haadha abbaa ofiitti tola ooluun aayaa kana keessatti walitti hidhamanii dubbataman. Kanaafuu haadha abbaatti tola ooluun qaama ibaadaa keessaa tokko jechuudha. Rabbiin ajaja isaa san itti fufuudhaan gaafa dulloomanii kunuunsa keenyatti hajaman akkuma gaafa isaan ijoollummaan nu guddisan sanitti gaafa dullooman akka isaan kunuunsinu nu ajaje akka du'aa'ee isaanii goonus nu dhaameera. Jechi afaan Arabaa kan Rasuulli sallallahu alaihi wasallam tola haadhaa fi abbaa ibsuuf fayyadaman bir jedhama. Jechi bir jedhu tola qofa osoo hin taane hiika bal'aa fi garagaraa qaba. Wanni gaaromminaan wal qabatu hundi jecha bir jedhamu keessatti ibsama. Bir jechuun tola ooluu, rahmata qabaachuu, kabajaa fi obsa wantoota ja'aman if keessatti qabata. Walumaa galatti tolli nuti haadhaa fi abbaa keenyaaf oollu waan hedduu if keessatti qabata. Maallaqa qofa isaaniif kennanii mana jireenyaa ijaaranii fi biraa deemuun qofti tola ooluu hin ja'amu. Rahmata isaanii godhuu yoo gaafii nutti heddummeessan ammoo gaafii isaanii obsaan deebisuun islaamummaa keessatti tola ooluu ja'ama. Hogguma isaanii tola oollu kanaahuu isaan kabajuu nama biratti wayita isaan yaamnuus maqaa gaggaariin isaan faarsuutu tola ooluudha. Haadha abbaan umrii isaanii guutuu ilmaan isaanii guddisuu irratti fixan. Haa ta'u malee adaduma maanguddoomaa deemaniin humni isaanii waan laafuuf gaafa san isaanis deeggarsatti hajamu. Kana ammoo qaama biraarraa osoo hin taane ilmaanuma waggoota hedduu itti ifaajanii guddisan irraa barbaadan. Mallaqni namni biraa isaanii kennu gammachuu guutuu isaanii hin kennu. Garuu nuti fuula itti tollee isaan waliin qooqa ooluun gammachuu bara hedduu isaaniif ta'a. Kanaaf itti dhiyaannee rahmataan, kabajaan, obsaan tola isaanitti oolutti ajajamne. Islaamummaan haadhaa fi abbaadhaaf kabajaa guddaa kenne. Ulaagaan tola isaanitti ooluudhaa amantiidhaan waan daangeeffamuu miti. Osoo isaan hordoftoota amantii biroollee tahanii tola isaanitti ooluun dirqama. Rabbi Qur'aana keessaa suuraa Luqmaan aayaa 15 irratti akkana jedha. Yoo haadhaa abbaan kee waan beekumsa ittiin qabne natti qindeessutti si dirqan dubbii isaanii hin dhagahin. Waan addunyaa keessatti ammoo tolaan waliin jiraadhu. Ati jiruu tee keessatti karaa nama qajeelee gara kiyya deebi'ee irra deemii ja'a. Yoo isaan shirkitti nama yaaman waan isaan itti nama yaaman san diduun dirqama. Hamtuu isaan itti nama afeeran san didanii karaa qajeelaa irra deemuutu barbaachisa. Haa ta'u malee wayita didan kanaas dubbii bareedduu itti dubbachuun dirqama. Waan duniyaan wal qabateen akka gaariitti isaa waliin jiraachuun ajaja Rabbii ol aaneeti. Haadhaa fi abbaa gammachiisuuf jecha karaa Rabbiirraa maquun hin ta'u. Rabbiin warra haadhaa abbaatti tola oolee addunyaa fi aakirattiis milkaa'urraa nu haa godhu jechaa qophii har'aaf kurfeeffanne tanumaan goolabna. Qophiilee isiniif dhiheessaa turerraa gammaddanii barumsa jabaas akka argachaa jirtan abdii qabna. Miidiyaan Nuur Al-Hudaa tajaajila SMS eegalee jira. Alhamdulillah kun hordoftoota keenyaafis nuufis gaariidha. Namni deeggarsa nuuf godhuu barbaadu karaa kanaan nuuf tumsuu ni danda'a. Garuu dhageeffattoonni keenya gariin waan kana karaa dogongoraatiin hubatan natti fakkaata. 65 irratti okee jedhaa nuuf ergaa jennaan 65 okee jedhanii Facebook irratti nuuf kataban. Facebook irratti sontaanee miiseeja irra katabamuu qaba. Miiseeja keessa seentanii bakka tuu jedhu irratti lakkoofsa 65 katabdan. Bakka miiseej jedhutti immoo okee jettanii katabdan. Achi booda send jettaniin. Kun ammoo namoota biyya keessa jiraniif malee namoota biyya alaa jiraniif faayidaa takka illee hin qabu. Tana isiniif dhaabnee gama qophii itti aantutti isin dabarsina. Qophiin itti aantu diraamaadha. Kiyyoo kaayyoo kutaa 6ffaa dhageeffadhaa. Kiyyoo kaayyoo, kiyyoo kaayyoo, kiyyoo kaayyoo. Kiyyoo kaayyoo, barreessaa fi qopheessaan Abdul Jawaad Ibrahim. Kiyyoo kaayyoo, kiyyoo kaayyoo. Saan mootummaa keenya kana baasanatti yoo soomana malee tirqaas dhaamsuun beeku. Baran jiruuti jetti jineetara malee takkaa tirqaan salaatiin beeku. Amma bakka san jiru imaanaan hanga fadhillee yoo laafaa ta'ellee soomanaaf waa tirqa namatti hin dhaamsu. Dubbii tanarraa wanti nuti fudhannu
lakkoomsi nama islaamaa ka dalagaa jedhu xiqqaa ta'uu nu gala. Hojii mootummaa bantaqa. Sirrii hirmaannaa keenyas guddisuu qabna. Ammoo soomana rabbiitiin tira kanuma dhaamsuun tun dubbii miti wallaahi. Mee amal lama dura yaadatan obboleeyyan. Soomana yeroo tun nuti taraawii eegalle inni tiriin nu mudhaama. Barara salaawuu masgideettuu salaatu dhorkamne mee tanaas rabbi nurraa kaasu gaa. Osoo jennu nama bakka jirutti salaata jabeessuu qabaa beektanii yoo illee masgida dhaquullee haalli mijaa'uu baate manattis taatu ibaadaa ofuu qabna. Akkana wallaahi nurraa kaasu afaata kana. Duba amma muhaadiraan adda addaa isin dhaabbattee jira. Keessumattuu sagantaan tumsa miidiyaa faan. Amma inshaallah dhaabbattu. Akkamitti muhaadiraan dhorkamteemi? Miidiyaan Nurul Hudaa dhiyoo tana mala tokko baasee jira gargaaruudhaaf. Hay mala akkamii furmaata maalii boo? Karaa miiseejiitiin uummanni islaamaa miidiyaan Nurul Hudaa gargaaruu ni danda'an SMS'dhaan jechuudha. Akkamitti addanaa baasime? Laal 65 duwwaa 4 irratti maqaa kee galmeessiteetuma ergita. Miseensa Nurul Hudaa taate jechuudha. Achi booda gaafiin siif ergama. Gaafii saniifis deebisaanii haalta. Kunis gargaarsaa jechuudha. Wallaahi waan bareedee. Amma gaa 65 duwwaa 4 jeetumaan Abdii Abdallaa jechuunis. Maqaan kee Abdii Abdallaatiimi? Akkasuma gootatis. Lakkoofsa 65 duwwaa 4 irratti ergita si galteemi? Haa hanga kana niin beekaa ayya. Kiyoo kaayoo. Obboleettii soomanii baranaa waa soomana fakkaatu kam? Maaliif jettee hangaatu? Antaraawwii yoon inni salaannee waan inni soomanii onatti hin fakkaatu. Maali manatti salaatus barnuma dandeessa? Lakkii salaanni jammaatii fi kun adda adda. Sangaa dhugaadha miira adda addaa qaba. Ajiriinuu barka jammaatii caala. Kaabar barana akkuma tokko nu goggodani. Wanni aarsu jirtu sanii miti yoo obboleettiiti. Maali duboota sanarra jabduu jira? Komaandi poostii dhiyoo tana labsan san hoggaa hojiirra oolchan xiqqoo sirrii miti. Nama faatumu jiran? Wallaahi wanni kun anuu na aarsee jira. Magaalaa addaan facaasuufis namatu jiran. Nama masgiida dhaquus akkasuma haalli kun bareedaa miti. Jechuun yoo nu eeguuf taatellee akkana ta'uu hin qabu haa. Naamusumaan namatti himuu barbaachisa. Ulee maaltu fide? Rabbi nurraa guutu gaa haala kana hundaa'u. Soomanni baranaa qormaata hedduun nu dhufe. Warra dabru rabbi nu haa taasisu. Beektaa mudannoo hundaa'u akka khayriitti itti fayyadamuu barbaachisa. Sirriidhe fayyadamaan irraa milkaa'uu dandeenya. Ni yaadatta warra deengaddaa hangaatu. Maal banta? Gaafa mana barnootaa turre san ka'a. Hiraaba gaafa bachoo nyaannu ni yaadatta yeroo barattoota turretti ka'a. Jiru dorbii ni yaadachiisteessa. Alhamdulillah barana kan maatii keenya wajji rabbi nu soomansiise. Nyaanni kaaffee nu dabre innee waswaasnu aftira ishee keenyaaf qopheeffannee ishee keenyaaf nyaanna. Alhamdulillah tunis mijaa'ina takka. Bakkuma salaata jammaa dhabne sanitti malee. Tanaas saatu inshaallahu rabbi nurraa haa guutu. Anaa fi atuu jammaa waliif haa taanuume. Ni azaanta? Lakkii ni qaama. Ammaan jamaa dhiisimee zaan keessa yaa salaannu. Kiyoo kaayoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجري ولا نصروا في قلبي أسيسا؟ سري سينا ما لا جمتن. يا بوتيكو أخو مانجرا. مال زركتي. مكان كيس سلا. مكان خي مغرسا محمد نانجاني. تقول شكي تنانتي دماتي. أكم ناو يديرو. بر سببا شكي تنانين آليتي يهند دبوجرا. جارتي يانو ديونتنا. جابولتي الريتين بر. جما خيسان كان نكاجلتي. ولا دوا شكي قبدني سا نايزبا. لكي دوا شكي لين قبنو بيتها بكيتم بكا كنيني توم شمول لميتي. أما فارماسي متي خلفتي بيتها. هاتو هموغا وانا كغورساسي فكننا. غورسي غاس لاوي وبايد تفايد بدوانا. إن شاء الله قلبي نرجع فدوغا. مربا تسدقي فتشون بانتو. غورلا ميني نسدقي فد. أكستات وان بريد دودا. مكان كي مغرسا ما مجتي ما شاء الله مكان كي بريدة لا أكم سيدي مغرسا شكي روجنو شكين تو سوغي دافيتا يعني تكو سوغي درخوتي وهي تولاري نعم انتو لي يوراتي كاتي سكاسمغا أمالال أكا غاري نفهمو جرتا شكين تو دفهمو سنتاتو أمو يورخوتيس غاري متيك ياسا تتفايدمو قبنا فكين يفقا آريو أغرتي ibiddaatu waaguu jiraa jechuun hin danda'amu beektaa. Sirri aarri qorree tisni jira. Laala dabaafachuuf gochuun bakka tana. Aara waan agarteef ibiddaa jiraa jechuun dandeessu. Hurreedhamu ibiddaa dabaafachuuf heessisa. Shari'aan teenyaas beektaa waan takka addaan baafadhaan hin jettee beekte. Akkasumas seeyaan takkaa hin reegin
الرهدونسي خجبا دليل أو جنبيتا قرآن خيست ربنا كسرون جاء هدو قرتي يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن جيت ربين قرتي الرافقات على سيحاتنا ننجي وان رجعت تنكبن تكاكرمس سيهون أكرم قرتي وان سفكات وان قلبي خيس لفت تكاكرتي ساني نما مرتزون دونغورا أمو شاكين تون جاب براتي نسقا واقرأ تشوفيس نمني قرتي بر فكينيا في لكوفة تكو قرتي دواسا ويتبر بعدين ديرو مخنا في خنر أركموني ملاهي جاني ساينسستوني ورتي داني إيجاز على لابراتوري خسم بركاني ساني هجير والشني فيته شاكيني فيفو هذا أرجنو تنجش ديم تاسا أكبريد إنه هو بتجرتا ساني فجأة شاكين دون أبغى سنتاتو هنگتا كشاكون نفيسا أمو هدو شاكني خيستو نمو جيراتن جارتي تفا هرورات تفا شاكون فيسسو مالف جنان يسين كعما خيتي هم تونا رانجيس استيتي يادو في وسواسهم برباچسو وارجان قبل رت شاكون فيسسو جت خلاص نلاقيني وقول بنت ستة أساس في الرامة جنب فتشو قبض يا أبوي لقوا خيت مقر صاحي يدي فما يبغتك بالبلهنان خيسو ميسا أنا فتت ديو تاتني ديما قالتوما في يدا هلو السلام عليكم أكمل نجاة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أينيو إيساي عبد نانجان عبد الله ولا أنصروي في قلبي إسني متي هندوغون رئيسري مال سيجارجارو لا لو بلسقيا مدرو غافتك واجيرا سانكانا دفيتين توري نادتا اني يا ددي عبد الله جتمي عبدين كمني مال جت عبدي اما وني سيبل بلي فردين اما درو وادانا نيتو تبيدا يا رب سداتي ندبست ملي واتكلم مرتسين نانجت سني يچا نون تركان في فنن سيبل بلي obboleessi Sommaali silaa maal fudhachuu barbaadde maal murteessite addunyaa tanarra jiraachuu mannaa deemuu filadhe ammaan tana laal nam tokko illee na biran jiru sun waawwachiisu fiinsi bilbilee malee haadallee qopheeffadhe haada maaliti abdi haanni qamaali tiree qaniin ifiin fanne soqa laa lakki abdi kottu mee wanni mareenaa deeqa takkaaf ne bira kottu amma dhufuun dhaqqabu lakki bar muka dheeraa irratti ol bahee dadde laffaatii biyya tana hunda bilaashin godha itti deebisaa tura konka bukaayee dhukkootu mee deequma takkaaf rabbi jii qonna dubbisi filiis kottu abdi yaa bonan dareerinka hangaafata waan hin kakadheefinsi bilbilee ammaas taa'ee rabbiinis qaba kottu abdi kottu gutakka deequma takkaaf kottu rabbii jiiti jetteere namuttu nan himtu yaada kiyya kana dabarsuu baattaniin dhufa abshir iccitiin nama maamila keenyaa ni eeggama nam tokkotti illee dabarseen kan kottu abdi gutakka ni haasofina meetti ilaalaa abdi tilaalini kottu filiis سبحان الله بالبلد دمرمي كيو كايو taatota diraamaa kiyyoo kaayyootii fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul Jawaad Ibrahim guddoo isin galatoomfanna waan irraaf kurfeeffannees asumarratti goolabna. Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbii keessanuuf jiraadha jiru qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. نور الهدى صورة قلبي مسلمة